Welcome to Grade 10 Biology, Unit 5, Part 3. So, barnoota bioloojii kutaa kurnaffaa, boqonnaa shanaffaa, paartii sadaffaa, waa'ee istoomaak irraa jalqabna jechuudha irraa. Okay? So, waa'ee istoomaak irraa jalqabna jechuu paartii sadaffaa kana jechuudha. So, before we proceed to our today's lesson, don't forget to like, share, subscribe this video, okay? Okay, let us start from continue our today's lesson. So, waa'ee istoomaakii kana jechuudha. Bakka saayitii gullaansi nyaataatti gaggeeffamu kan istoomaakii jedhamu kan garaachii jedhamu kana irraa jalqabna jechuudha irraan tana. Okay? So, the stomach is the site for food storage. Istoomaakii yookaan immoo garaacha keenya kan inni beekamu bakka nyaanni yeroodhaaf itti kuusamu akkasumas bakka jalqabaaf gullaansi nyaata pirootinaa itti jalqabu ta'uu isaati jechuudha. Okay? So, the stomach contains 3 layers of muscle. Akkuma beekamu garaacha keenya 3 layers of muscles yookaan immoo maashaalee baqqaana 3 ta'uu qaba jechuudha. Which run in different direction so that the muscle contraction can churn the food. Maashawwan baqqaana 3 hin jiru kun direction garaagaraa kan kallattii garaagaraa socho'uu isaan irraa kan ka'e sababa qoqxoonfachuu fi diriiruu maashaa garaacha kanaatiin nyaanni charnitee yookaan immoo wal keessa makamee kaayimtee bullaansaa qophaa'a jechuudha. Okay? So, fijeriin yookaan fakkiin takka tuqaa 3A jalatti waamuu kanaan lafa kaa'e jechuudha. Okay? So, the movement of food to and from the stomach is regulated by circular muscle called sphincter. So, sochiin nyaata istoomaakii keessaa haa ta'u, karaa istoomaakii yookaan immoo istoomaakii keessaa karaa qaama biratti yookaan karaa marrimaanitti socho'u kan inni to'atamuun maashaa sarkulaarti yookaan immoo sarkii yookaan geengoo ta'e kan sphincter jedhamu kanaan to'atamaa jechuudha. Okay? So, sphincter act like the draw string on a back. Sphincteriin kun stringii yookaan immoo haada akka baagii yookaan immoo borsaa gubbaatti hidhametti kan qophaa'u ta'uu isaati yookaan kan fakkaatu ta'uu isaati jechuudha. So, the contraction of the lower esophageal sphincter. Look, the contraction of the lower esophageal sphincter ELS. Sasa kanaan bakka buufannaa. Close the opening of the stomach. Yeroo sphincteriin isii jalaa kottoonfattu. So, akkasumas yeroo isiin kottoonfattu close the opening of the stomach. Stomaching ni cufamaa jechuudha. While its relaxation allows food to enter. Diriiruun maashaa isa kanaa maashaa esophageal sphincterii jalaa kan jechuudha. Maal godha nyaanni akka istoomaakii keessa seenu taasisaa jechuudha. So, yeroo lower esophageal sphincteriin tun cufamtu istoomakiin ni banama. Istoomakiin sun immoo yeroo banamu ni banamaa jechuudha. Akkasumas banamu taasisa. Kanaafuu yeroo maashaan kun relax ta'u yookaan immoo diriiru nyaanni salphatti istoomaakii yookaan garaacha keessa seenuudhaaf fayyada jechuudha. So, the lower look sirriitti naa xiyyeeffadhaame. The lower esophageal sphincter prevent food and acid from being regurgitated up into the esophagus. Kana jechuudha.
Isfinikteriin isii jala lower isophageal sphincter jennu tun maal ittifti? Nyaata akkasumas asiidii garaachaa akka inni esophageesii keessatti ol hin deemne jechuudha. Karaa qaama qoonqodhaa kana jechuudha. Qaama afaan irraa karaa garaachaa gadoo seenu kana jechuudha. Esophageesiin afaanii fi qaama afaanii fi garaa jidduu yeroo esophageesii jechuudha qoonqoo jechuudha. Isa kana keessatti akka inni ol hin deebine akkasumas asiidiin garaachaa akka inni esophageesii keessa hin seenne taasisaa jechuudha. Huutuuwwan isfinikter jennuun kun maashaan kun. Okay, inni itti aanu the second sphincter known as phalloric sphincter. Huutuu yookaan maashaa phalloric sphincter jedhamu kan garaachaa fi mar'imaa qal'aa gidduutti argamu garaachaa fi mar'imaa qal'aa gidduutti argamu phalloric sphincter jechuun tun. Immoo lower esophageal sphincter kan jennu kun immoo isa kara gubbaatti argamu jechuudha. Kan nyaataa fi asiidiin akka inni kara afaanitti ol hin deebine ittisu ta'uu isaati jechuudha. Inni kun immoo phalloric sphincteriin kun look regulate the movement of food and stomach acid into the small intestine. Maal godha? Sosochii yookaan immoo yaa'insa seeninsa nyaataa akkasumas asiidii garaachaa nyaata mar'imaa qal'aa keessa akka inni hin seenne yookaan immoo yoo seene akka inni karaa garaachaa ol hin deebine taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf nyaanni tokko yeroo bifa kaayimiitiin taa'amu jechuudha. Bifa kaayimiitiin yeroo taa'u yeroo irraa dhumatu jechuudha. Asii achi kollamee maashaa istoomakeetiin yeroo inni kaayimte yookaan maqaa gosa tokko ta'ee taa'u san booda deemuudhaaf eessa deema? Nyaatni pirootinaa jiraate achuma keessatti daayistee karaa peeptoonii jijjiirameeti. San booda immoo nyaanni kun karaa fi bifa maqaa gosa tokko kaayim jedhamu fana qabateeti karaa mar'imaa qal'aa deemaa jechuudha. So huutuun tun phalloric sphincter jedhamtu tun nyaata karaa mar'imaa qal'aa deemu kana ni dabarsiti jechuudha. Karaa mar'imaa qal'aa dabarsiti. Ni to'atti jechuudha. Ifee dabarsitee booda akka inni karaa istoomaakidha nyaanni sun karaa garaachaa akka ol hin deebine qacam gooteetti huutuun tun qacam gootee qabdi jechuudha. If duuba akka hin deemne jechuudha. Akkasumas asiidiin garaachaa yeroo inni akkasitti seenu asiidii garaachaa immoo maal goota karaa tokkoon phalloric sphincteriin tun akka inni karaa garaachaan seenu taasisa jechuudha. Yoo seenillee akka inni ol hin deebine kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. So kana jechuudha. Mee fakkii tanaa ilaallu. Look fakkiin A fi B'n tun garaagarummaa isaanii sirriitti adda baasame. Look asirratti esophageesiin as yoo taatu qaawwachuu afaan irraa karaa mar'imaa qal'aa seenu karaa garaachaa seenu jechuudha. Esophagus. Esophageal sphincter jennu isa kana jechuudha. Bakka kanatti kan argamu kana jechuudha. Kun esophagusidhaa mire esophageal sphincter jedhu isa kana jechuudha. Nyaanni yeroo gad deemu ni to'atamaa jechuudha akka inni karaa afaanii ol hin deebine dhoowwaa jechuudha. Yeroo of bira dabarse booda bakka isin cufamte jechuudha. Uraan tun cufamtee san booda akka nyaanni ol hin deemne kan dhoowwu ta'uu isaati jechuudha. So istoomaaknis isa qaama kana jechuudha. Masiliin yookaan immoo caasawwan baqqaanni asii olii dubbanne sunis isa kana jechuudha. 1 2 3 baqqaanawwan caasawwanii kan jennu kana jechuudha. Kun immoo phalloric sphincter isa kana jechuudha. Kun mar'imaan qal'aadha. Kanaafuu garaachaa fi mar'imaan qal'aa gidduu jirti jechuudha. Phalloric sphincter yookaan huutuun tun jechuudha. Yookaan immoo maashaan kun maal godha? Nyaanni bifa kaayimii qabatee yeroo inni deemu karaa mar'imaan qal'aa akka inni seenu kan to'attu jechuudha. Seenuufis seensisuufis baasuufis kan isii kanaa to'ata jechuudha. Yeroo nyaanni gad deemu jalaa banamti. Yeroo nyaanni immoo mar'imaan qal'aa keessaa karaa garaachaa ol deemu fedhe itti cufamti jechuudha. So kana jechuutuuwwan garaacha keessatti nu fayyadu jechuudha. Okay. So maybe fi kan asirratti figuriin tun maal akkasii hintu muscle is responsible for the contraction of stomach. Maashaan fakkii tan keessatti argamtu maaliif bu'aa qaba? Qottoonfachuu istoomaakii ittiin nu fayyadaa maashaaleen. B'n tun immoo maal isfiniktarii yookaan immoo huutuuwwan
nu garsiifte jechuudha. Hutuuwwan yookaan ispiriktariin tun regulate the movement of food. Sosochii yookaan immoo yaa'insa nyaataa tan regulate gootan to'attu jechuudha. Baasuudhaafis ta'ee dhoowwuudhaaf tan aangoo itti qabdu ta'uu isiiti jechuudha. Ispiriktariin tun. So look asirratti maal ibsuu barbaade? The J-shaped stomach has numerous ridges that allow it to expand to that it can store about 1.5 liter of food. Garaacha keenya J-shape yookaan boca jaadhaa qabaachii jiraachuun isaa kun baay'ee waa hedduudhaaf nu fayyada jechuudha. Adda ifamuudhaaf nu fayyada. Keessattuu nyaata hagam takka firqa keessa kuusuu danda'a. Takka tuqaa 5 litira takka if keessatti kuusuu kan danda'u ta'uu isaati jechuudha. Stomach keenya jechuudha. So millions of cells in line in the inner wall of the stomach. Seelonni miliyoonaan lakkaa'amuun tarree galanitti teessoo dhaaba garaachaa keessatti tartiib galanii dalagaa isaanii raawwatanii jechuudha. So activities in the stomach. Sosochiiwwan yookaan immoo hojiiwwan stomach keessa gaggeeffamtu mee haa ilaallu. Tokkoffaa. Maal tokkoffaan? Look. Tokkoffaan. Look. The cell secrete the various stomach fluid. Seeliin akkuma beekamu dhangala'oo garaachaa stomach fluid kan kana hedduu dhangalaasu kan akka gastric fluididha. Or gastric juiceidha jechuudha. Dhangala'oon garaachaa gastric fluid yookaan immoo gastric juice jedhamu kun dhangala'oo isaati. That aid digestion. Sirna bullaansaa garaagaraa akka raawwatamu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Inni lammaffaan maali? Look, contraction of stomach makes the food with the gastric fluid. Inni itti aanu maali? Sochiin itti aantu stomaakiin yookaan immoo garaacha keenya kun nu qottoonfata. Qottoonfatee diriiraa jechuudha. Maal godhuuf? Nyaanni kun akka makamee makaa gostokkee yookaan kaayim jedhamu sun akka ta'uu fi akkasumas gastric fluid yookaan dhangala'oo garaachaa kanaan wajji akka inni wal makuuf ta'uu isaati jechuudha. Inni sadaffaan maal ta'a? It is involved in the both physical and chemical digestion. Sirna bullaansa fizikaalaa akkasumas sirna bullaansa keemikaalaa raawwatamuudha jechuudha garaacha keenya keessatti. Sirni bullaansa fizikaalaa kan jennu maal? Churning action of the stomach. Dhaabni garaachaa keenya asiif achi socho'uudhaan qottoonfachuun diriiruudhaan churning actionii gaggeessa. Churning actionii maali? Nyaata tokko haga tokko daakuu jechuudha. Yookaan immoo nyaata tokko makaa gostokkee yookaan immoo xiqqoo cicciruu fakkeenya nyaanni pirootinaa yookiin garaacha keessa jiraate karaa peptoonii jijjiirama. Pirootiniin karaa peptoonii jijjiiramaa jechuudha. Akkasumas nyaanni biraa kaarboohayidireetii haa ta'u lipidiin maal tattaati? Xiqqoo irraa asiidii gaastiriik asiidii qaama keessaa qabnu yookaan haayidrookilooriik asiidii saniin xiqqoo cicciramteetti laafte jechuudha. Yoo daakamullee baate sadarkaa laafinsaa xiqqoo churning actionii kana jechuudha. Dhaaba garaacha keenyatiin nyaanni sun xiqqoo adda lallaafachuu yookaan immoo wal keessa makamee akka sirna bullaansaa itti aanuuf haala mijeessuu jechuudha. Haala mijeetaa jechuudha. Kun fiizikaalii keessa gaggeeffamu isaati jechuudha. Asiif achi sosocha'uu yookaan immoo qottoonfachuu diriiruu maashaadhaa nyaata kana wal fakkeessu jechuudha. Makaa gostokkee fakkeessuun sun churning action of the stomach. Kun immoo fiizikaal daayishiniidha jechuudha. Inni itti aanu keemikaal daayishiniidha. Bullaansa karaa keemikaalaatiin yookaan karaa enzaayimootaatiin gaggeeffamu. Akkuma beekamu keemikaal daayishiniin mari'u garaacha keenya keessa gaggeeffamtu pirootinii qofa. Yoo pirootinii jiraate enzaayimiin peepsiniidhaa aktii godheetti maal godhaa? Karaa peptoonii jijjiiraa jechuudha. So keemikaal daayishiniidhaaf karaa adeemsa bullaansi nyaataa kan keemikaal daayishiniitiin kan wal qabatu maali? Digestion of protein by the action of enzyme known as pepsin. Enzyme pepsiniidha garaacha keenya keessatti waan argamuuf nyaata pirootiiniidhaa daakuudhaan beekamaa jechuudha.
So nyaata pirootiinidhaa kana maal godha karaa peptoonii jijjiiree dhiisaa jechuudha. So sirna keemikaal daayishinii yookaan sirna wal nyaatinsa karaa inzaayimootaatiin gaggeeffamaa jechuudha. Inni duraa maali? Fiizikaal daayishiniidha. Nyaata laaffisuu jechuudha. Nyaata asiif achi qollamee asiidiin irra naqamee nyaanni sun laaffatu jechuudha. Laaffatee cicciramee bullaansitti aanuuf haala mijatu sun fiizikaal daayishinii yoo jennu, keemikaal daayishiniin immoo adeemsa karaa inzaayimiitiin gaggeeffamu keessattuu garaacha keenya keessatti peepsinii ni qabna. Peepsiniin sun nyaata pirootinaa daakee yeroo inni peeptoonii jijjiiru keemikaal daayishinii jennee yaamna jechuudha. So approximately look 500 milliliter of the fluid in the stomach are produced following the large meal. Kana jechuudha. Yeroo tilmaaman millilitirii 500 ta'u dhangala'oon garaacha keenya keessatti uumamtu yeroo nyaata haala nyaanne kan oomishamtu ta'uu isaati jechuudha. So dhangala'oon garaachaa kan jennuun maal fa'adha? Mee ilaallu. Tokko tokko ilaallachuu dhangala'oowwan garaachaa kan jennee arsii olii dubbanna kana haa ilaallume. Gastric fluid include maal fa'aa dabalata? Mukasii fa'aa dabalata jechuudha. Mukas. Mukasiin kun dhaaba garaacha keenya kana ni haguuga jechuudha. Mukas. Waan haphee dhangala'oo haphee jechuun kan qaama garaacha keenyatti maxxanu kan haayidrookilooriik asiidiin akka garaacha keenya hin gubne taasisu jechuudha mukasiin. So prevent the burning of the hydrochloric acid from stomach wall. Dhaaba garaacha keenyatirraa haayidrookilooriik asiidii cimaa kana eeguudha jechuudha. Inni taanu dhangala'oowwan garaachaa kennuun haayidrookilooriik asiidiidha. Haayidrookilooriik asiidiidha. Dhangala'oo garaachaa kun gastric fluid keessaa jechuudha. Inni taanu pepsinoojiinii fi sabistaansii biraati jechuudha. Pepsinoojiin yookaan pepsinoojiin yookaan immoo pepsin jechuun inni yaamnu dandeenyu jechuudha dhangala'oo kana. Kana jechuudha dhangala'oon garaacha keessatti argamu mukasii qabaachuu, haayidrookilooriik asiidii qabaachuu akkasumas pepsinoojiinii yookaan immoo pepsinifiriniin qabaachuu jechuudha. Okay? So what is the role of hydrochloric acid in our stomach? Hydrochloric acid in our stomach kills many harmful substances that ingested with food. Hydrochloric acid maal bu'aan isaa nyaata nuti nyaannu keessatti jarmoota garaagaraa jiru. Bishaan nuti dhugnu keessatti jarmoota garaagaraa jiru. Maal godhuuf? Dhabamsiisuudha yookaan ajjeesuudha jechuudha. Bu'aan isaa. It also convert pepsinogen into its active form. So enzyme pepsinogen jedhamu kana pepsinii kana akka inni hirriibaa ka'ee hojii isaa raawwatu taasisaa jechuudha. So pepsinogeniin kun yeroo active form ta'u pepsin ta'a jechuudha. Which is the protein digesting enzyme. Pepsiniin kun enzyme pirootina daakuu jechuudha. Okay? Enzyme pirootina daakuun beekamu jechuudha. So isa kan hirriibaa kaasaa jechuudha. Akka inni hojii isaa raawwatu taasisaa jechuudha. Yeroo haayidrookilooriik asiidiin garaacha keessatti dhangala'e pepsiniin hojii isaa eegalaa jechuudha. Maaliif amala asiidummaa keessatti yookaan immoo envaayirmentii naannoo asiidawaa ta'e keessatti pepsiniin hojjeta waan ta'eef jechuudha. Pepsiin kana fuunee yoo marrimaan qal'aa keessa keenya yookaan immoo fuunee afaan keessa keenya hojii raawwatu. Maaliif naannoon afaaniitii fi naannoon marrimaan qal'aadhaa amala beezummaa yookaan alkalaan neeshariitti qabdu jechuudha. Garuu keessoon garaacha keenya maal seeti? Asiidik neeshariidha. Amala asiidummaa qabaata jechuudha keessoon garaacha keenya keessaa. Garuu keessoon marrimaan qal'aa keenya keessaa waan marrimaan furdaa keenya keessaa maali? Alkalaan neesharii yookaan immoo amala beezummaa qabaata jechuudha. Kanaafuu enzaayimiin pepsin jedhamu kun naannoo asiidummaa yoo ta'e malee naannoo beezummaa keessatti hojjechuu hin danda'u yookaan riphee yookaan rafaa jechuudha. So kanaafuu haayidrookilooriik asiidiin takka jarmii nurraa ajjeesuu lammaffaa immoo pepsinii kana akka inni hirriibaa ka'ee nyaata pirootinaa yoo nyaata nyaanna keessa jiraatee daaku taasisu jechuudha. So pepsin breaks the long amino acid chain in protein into shorter chains called polypeptides. So karaa peptoonii jijjiiraa jechuudha. Pepsiniin nyaata pirootinaa karaa peptoonii yookaan immoo polypeptide jennee yaamnu kanatti jijjiiruu isaati jechuudha. So look, the pH
inside the stomach normally ranges between 2 and 3. pH'n keessoo marmaa keenya maal gidduu jira? 2 fi 3 gidduu jira jechuudha. Kana jechuun baay'ee amala asidummaa cimaa qabaachuu isaati jechuudha. But may approach 1 acid with a pH of 2 can dissolve fibers in a rich. Kana jechuudha. Karaa lama takka kaduu deemaa jechuudha. pH takkatti yeroo kaduu deemutti immoo asidii cimaa amala asidummaa baay'ee cimaa ta'e qabaachuu isaati jechuudha keessoon marmaan keenyaa. So it is high acidity of hydrochloric acid that makes it effective at killing pathogens and allow pepsin to do its work. Look, hydrochloric acidiin kun dandeettii asidii cimaadha waan ta'eef dandeettii paatoginoota jarmiiwwan garaagaraa kan dhukkuba nama qabsiisu jechuudha. Ajjeesuu kan qabu akka inni qabaatuu fi akkasumas pepsiniin kun akka inni hojii isaa raawwatu yookaan immoo nyaata pirootiinii akka inni daaku taasisa jechuudha. Asidiin kun hydrochloric acidiin kun jechuudha. Okay. When we continue, look, the layer of alkaline mucus protects the stomach lining from the being digested. Kana jechuudha. Layeriin alkaline mucusii kun jechuudha. Look, alkaline mucusiin maal godha? Wanni hapheen dhaama istoomaakii yookaan dhaaba garaachaa kan haguugdu jechuudha. Mucusiin jiidha haphee kan dhaabatti maxxanu kan qaaba dhaaba istoomaakii keessatti maxxanu jechuudha. Maal godha? Akka asiidiin qaama yookaan dhaaba garaachaa kana daayijestiin goon akka inni bulleessinii dhoowwa yookaan akka inni ciccirra akka inni hin gubne dhoowwa jechuudha. So pepsinogen pass across the cell membrane and it is activated by hydrochloric acid. Look, pepsinogeniin cell membrane qaxxaamureet san booda hydrochloric acidiidhaan immoo hirribaa ka'ee yookaan immoo activate akkamta became pepsin ta'a jechuudha. Pepsinogeniin haala kana cell membrane keessatti qaxxaamuruudhaan hydrochloric acid gochuun dhufuudhaan san booda immoo pepsinii ta'a jechuudha. So pepsiniin kun nyaata pirootinaa kana daakaa jechuudha garaacha keessatti. So kanaafuu bullaansi nyaata pirootinaa marrimaan garaacha keessatti ni jalqaba, marrimaan qal'aa keessatti ni xumurama jechuudha. So bullaansi nyaata kaarboohaydireetiidhaa bullaansi nyaata kaarboohaydireetiidhaa afaan keessatti jalqabama, kan inni xumuramu immoo marrimaan qal'aa keessatti paartii iiliyan paartii jedhamu keessatti paartii isa dhumaa kan marrimaan qal'aa keessatti xumurama jechuudha. Nyaanni zayitaa yookaan nyaanni lipiidiidhaa eessatti xumurama? Eessatti eegalamee eessatti xumurama? Marrimaan qal'aa keessatti xumurameet marrimaan qal'aa karaa paartii duodeniyam jedhamtu keessatti eegalameet marrimaan qal'aa paartii iiliyan jedhamtu keessatti xumuramaa jechuudha. Bullaansi nyaata lipiidiidhaa eessatti xumurameet eessatti eegalameet eessatti xumurama? Marrimaan qal'uma keessatti eegalameet marrimaan qal'uma keessatti xumuramaa jechuudha bullaansi. So akkatti bifa kanaan naa qabattuu qabdi jechuudha. Gabaabsumutti akka sirna bullaansaatti wal qabate jechuudha. So the pepsin breaks down the protein in the food, but not the protein of the stomach cell because these proteins are protected by mucus layer. So kana jechuudha. Pepsiniin kun kan inni daaku pirootina nyaata keessaati. Gartee garuu pirootina istoomaak seeliidha. Seelii istoomaakii keessa jiru san hin daaku. Sababni isaa maal seeti? Seeliin istoomaakidhaa kun waan dhaabni istoomaakidhaa kun maaliin pirootekti ta'e? Mukas leeriidhaan. Caasaa baqqaan mukas jedhamuun shaffanamee waan jiruuf nyaatuu hin danda'u jechuudha. Pepsiniin kun dhaaba garaachaa kan tuqee nyaatuu hin danda'u jechuudha. Dhangala'aanan dhaaba garaachaatiin osoo waliin geenye asumatti nyaata keessa pirootina jiru daakaa jechuudha. Okay, salphatte jechuudha. Haganti akka eegumsa qabaachuu garaacha keenya. Asiidii irraa jechuudha. Asiidii hamaa san irraa akkati karaa mukasiitiin iftii isaa jechuudha. So the esophagus does not have protective mucus layer. Esophagus yookaan immoo qoonqoon qaawni sirna bullaansaa kan afaan irraa karaa garaachaatti gadu deemu kun mucus layer hin qabu jedha. So if the lower esophageal sphincter is weak,
stomach acid may enter the esophagus and damage its lining. Look, protective layer kana waan hin qabneef qoonqoon teenyituun jechuudha. Qoonqoon kan garaachaa olee jechuudha. Qaamni garaachaa olee kan karaa afaanitti olaan kun protective layer kana waan hin qabneef yoo lower esophageal sphincteriin kun jechuudha. Utuun tun yoo laaftu taate nyaanni sun yookaan immoo asiidiin garaacha keessaa sun yoo oloo dhufe karaa afaanii oloo dhufe afaan kana keessa gubee asiidiin sun baay'ee miidhaa garaagaraa nurraan gahuu danda'a jechuudha. Qaawwa afaanii garaacha olii kana kan afaanitti oloo aanu kana gubuu danda'a yoo nyaanni sun asiidii wajjin ol dhufee karaa afaanitti oloo dhufe jechuudha. Faaqqisaatti yoo karaa afaanitti oloo dhufe asiidiin sun afaan keenya keessa gubee yookaan qoonqoo kana esophagus kana gubee miidhaa nurraan gahuu kan danda'u isaati jechuudha. Sababni isaa mukas leeyarii hin qabu yookaan mukasii yookaan immoo caasaa haphee ifirraa harkisuu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Okay? This cause pain known as heartburn. Dhukkubbii inni bifa kanaa yoo rakkoon akkanaa kun immoo dhufee maal ta'a? Inni maaliif nu sababa nu ta'a? Dhukkubbii heartburn yookaan immoo guba onneedhaa jedhamu nurraan gahaa yookaan immoo nutti fidaa jechuudha. Heartburn kan jedhamu jechuudha. Kun maali singiggoo yookaan immoo singiggaawwa jechuudha. Look asumatti immoo osoo afaan hin gahinitti singiggaawwan sun peeyinii yookaan dhukkubbiin heartburn jedhamtu singiggoo namatti dhufuu jechuudha. Kun sababa lower esophageal sphincteriin kun wiik ta'ee asiidiin sun ol dhufuuf jechuudha. Asiidiin sun karaa esophagasii kan yookaan karaa qoonqoo kan waan ol dhufuuf gubduun yookaan immoo heartburniin kun nu qabuu danda'a jechuudha. Okay? Look. Ilaalame asirratti. The partial digestive food and gastric juice mixed are called chyme. Nyaanni walakkaa takka kan daayesta kan ta'e akkasumas dhangala'oon garaachaa gastric juicing kun walitti makamee maal jedhama? Chyme jedhama jechuudha. Chyme akkuma reefu tana dubbannetti maqaa gostokkee yookaan chyme fakkaataa jechuudha. Kolla'iinsa yookaan immoo asiif achi daddarbiinsa sirna maashaa garaachaatiin jechuudha kun kan geeffamu. So gastric emptying occurs within 2 to 6 hours after a meal. So inni kun gastric empty yookaan immoo qullaa ta'iinsi gastrikii kun jechuudha. Daakamee jechuudha. Sirni bullaansaa daakamee sa'aa takka haga sa'aa 6 jidduutti sa'aa takka yookaan sa'aa takka haga 6 booda jechuudha. Kan nyaata ifa nyaanne booda sa'aa lamarraa kaanee sa'aa 6tti jidduutti gastric empty yookaan immoo sirni garaacha keenya kan dubbatu danda'a jechuudha. Nyaanni bullaa'ee kunis karaa marrimaan qal'aa deemee kan dubbatu danda'u kan gastric keenya yookaan immoo garaacha keenya yeroo turtii inni itti dubbatu jechuudha. Bullaa'insa keessatti xumuramee kun karaa marrimaan qal'aa deemee jechuudha. So only the small amount of chyme is released into the small intestine at a time. Maal seeti? Hamma baay'ee xiqqaa ta'e, chyme baay'ee xiqqaa ta'e qofaatu small intestine keessatti yeroo takkaaf dabra jechuudha. Okay? Haala saniin sosotan deemaa jechuudha. The movement of chyme from the stomach into the small intestine is regulated by hormone. Stomach distension. Look, hormooniidhaan reguleettaa kan akka stomach distensionii akkasumas muscular reflex that influence the pyloric sphincter. Hormooniin kun bifa kanaan qindaa'ee pyloric sphincterii kana akka inni hojii eegalu yookaan immoo akka inni dhiibbaa irratti taasisee pyloric sphincteriin kun akka hojii isaa raawwatu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. So the low pH of the stomach will denature the amylase and lipase that were secreted in the mouth. Amala pH gadi aanaa qabaachuu keessoo garaachaa kun kan jechuun maal seeta? Amala asidummaa qabaachuun keessoo garaachaa kun
Inzaamii amileesii, saliivarii amileesii yookaan taayilinii kan afaan keessatti burqu, kan xanachaa hancufaatiin burqu kana akkasumas lippeesii nyaata inzaamii lippeesii nyaata lippidii yookaan nyaata zayitaa daaku kana dineeshar godha. Ni dhabamsiisa yookaan immoo akka inni hojii dhaabu taasisaa jechuudha. So amileesiin nuti hancufaa wajji nyaata wajji kollaanii dabarsine garaacha keessatti dineeshar taati. Hojii isii ittiin fuftu jechuudha. Dineeshar taati yookaan ni rafti jechuudha. Ribuu jechuudha dineeshar jechuun. Maaliif asiidiin kun naannoo isaatii miti jechuudha. Naannoo inni keessatti hojjetu miti. Kanaafuu inzaayim isaa specific yeroo jennu amaloota inzaayimotaa keessaa inzaayim specific to pH. pH jechuudha. Akkuma temperature specific godhu pH illee specific godha. pH isa inni keessatti hojjetuu danda'u waan hin ta'in jechutti inni ni rafa yookaan immoo dineechar ta'a jechuudha. So therefore over time the chemical digestion of starch and fat will decrease in the stomach. Sirna bullaa'insa starchiitii fi nyaata coomaa yookaan zayitaa stomach keessatti decrease ta'a. Bullaa'insi isaa gadi bu'aa jechuudha. Yookaan immoo guutummaa guutuu dhaabbachuu danda'a jechuudha. And their further digestion will take place in the small intestine. Bullaa'insi nyaata starchiitii fi nyaanni coomaa yookaan immoo nyaanni zayitaa kun eessa keessatti bullaa'insi itti fufaa? Marmaan qal'aa keessatti itti fufaa jechuudha. Akkuma reefu tanii dubbanne. Bullaa'insi nyaata kaarboohayidireetiidha. Afaan keessatti yookaan bullaa'insi nyaata starchiidha jechuudha. Afaan keessatti ergalameeti marmaan qal'aa keessatti xumurama jenna guutummaa guututti. Bullaa'insi nyaata lippidii yookaan nyaata zayitaa kun immoo nyaata akka coomaa kun bullaa'insi isaa marmaan qal'aa keessatti eegalama paartii isa olaanutti paartii doodinam jedhamu keessatti ni eegalama paartii illee jedhamu keessatti immoo guutummaa guututti ni xumurama jechuudha. So inzaayimoota sarkaan jiran kan nyaata lippidii kana bulleessanii fi nyaata kaarboohayidireetii kana bulleessan akkasumas nyaata pirootiinii kana bulleessan sarkaadhaan jiran jechuudha. Saayitii isaanii irratti gahee isaaniitti hojii jiran jechuudha. Okay? So absorption in the stomach. Xuuxamiinsa garaacha keessaa jira. So kana yeroo itti aanu turufna ammaaf isiniif ga'a hanga yeroo biraatti walitti deemnutti nagaan jiraadha.